Kumaa Darrasaa Galataan jedhama. Kan inni dhufe Harargee Bahaarraati akka carraa ta'e maatii xiyyatos jira waan ta'eef isin dhufe gaafa dhufu cherchii kanan beeku cherchii bakka biraa deemuuf hin ture gaafa deemu cherchii sana namni hin jiru naan jedhan yeroo akkamiin godha cherchii kana gaafa hin jedhu mee Apostil Darajje kan jedhamu asii ol jira kottu gaariitiin si geessinaa naan jedhan innaan eeshi na geessaa kannaan gaarii kaffaleen nafdanii as na buusan guyyaa aladaa sana guyyaa sanbataa jedhama alada jedhama achitti guyyaa sanbataa sana sitti na buusanii as nan seenee akka carraa gidduu kanan ta'a mee namichi suufii uffattu kun ka'ii naan jedhan jennaan taraf je'en ka'e wanti si dhibe tokko jira wanti si raawwannamni tokko jira naan jedhan Apostil jennaan mee deemi mee naan jedhani nan deemee hankoo gadhiifameera jennaan gadhiifameera jeen hankoo naa gadhiifameera jeri nama nanaan hankoo naa gadhiifameera jee jennaan hankoo naa gadhiifameera jee jennaan akkasee deebi'ee dhufee xalaan kuni guyyaa kamisaa kamisa jechuun hamuusii jechuudha guyyaa kamisaa si qaqqaba si dawwalu naan jee innaan eeshi nama waaqayyoo jeen fudhadhee gaa deemee laasii gadi baatammati biiroo Oromiyaatti si waamu fiigas keessa dhugaan koo dhokate bakkee ba'eera jedhi fiigas keessa Oromiyaadhaan na waamuun jedhi kamisa dhufu asitti Oromiyaadha hello kottu immikee hojii argateera hallelujah rimakatorra hello silki kaas hello Oromiyaarraa immikoo dhumeera dhumee jira kumaan eewudha kumaan anuma suma anuma gaafan Harar deemee mana hojii seenu akkuma jedhan guyyaa kamisaa za'a afur irratti naa bilbilan kottu xalaa kee fudhu jennaan eeshi jeen ililili jee innaan ankee waaqni kee waaqadha akkamitti si raawwate naan jee hankoo waaqa koo waaqa naa raawwate waaqa Apostil Darajjee naa raawwachiise hankoon isaan naa raawwate kanaaf naa xumurameeraan jedheen kankoos waaqni koo waaqadha jedha iyya gooftaaf galata guddaa dhiyeessame cimcabaadhaan ol dabarsaa ulfinni isaa kan waaqayyooti. Ati lamaan narraa qabame ji'a lama deddeebi'aan ture baay'een rakkisaa turanii isa waaqayyootti dhiisee waaqayyoo hojii isaa hojjetee garuu asumaan asaniin galateeffadhu barbaadu Apostil Darajjeetiin waaqayyo sinaa eebbisu jedha kan furmaata namaa furu waaqayyo yeroo an ta'eef itti hojjete waaqayyo waan hojjeteef waaqayyo mana kee maatii kee haa eebbisu naa jedha kanaaf furmaanni furamee amma hojii jalqabeen jira akka carraa guyyaas afur jidduutti dhaqee dafee naa xumuranii sarbisii barbaadaa naan jedhanii een jedhe sarbisii xalaanaa barreessanii manatti na buusa na geessa na fida na geessa na fida bakka hin jiru immoo booleedha waajjira pirezidaantii bira achi seenee jechuudha namni gadi Hararii ba'ee kiiloomeetirii 500 ba'ee biiroo pirezidaantii mee galateeffadhaa mee gooftaa galateeffadhaa gooftaa